Hey, akkam jirtu fayyaa keessanii nagaadha. Alaamanni qeef maatiif ijoollee waatiin hundi keessan nagaa keessanii fayyaa keessanii jecha yaa'u badee ture amma deebi'ee jira. Namni jaallatu hin jiru jechuudha. Amma nama hartii naa kenneen argine. Namni jaallatu hin jiru jechuudha. Eeyyee baay'ee furdadheen ture Muktaar. Baay'ee nyaata kanatti baay'isee amma ispoortii jalqabee jira. Inni barateef inni nyaata hin badu naan isa barate dulluma keessan qaqqabuudhee tan nyaatatti achi deebi'e. Cumaan furdadheenaan kaleessa ispoortii jalqabee jira. Anyway, akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadha. Dhaggeeffatootaaf hordoftoota Facebook irraa Oromoo bakka hundaa jirtanii. Nagaan koo qilleensarra isin haa ga'u. Baga gammaddan ijoolleen Oromoo warrootni eebbifamtan yuunivarsiitii hundaarraa kolleejjii hundaarraa eebbifamtan. Akkasuma immoo warra yeroo qabsoo Oromootiif bilisummaa Oromootiif jecha lubbuu isaanii wareegan barattoota akkasuma isaan biraa hiriyoonni isaanii karaatti hafan haati isaanii yeroo har'a warri kaan gammadan warri kaan immoo du'anii lubbuu isaanii dhaban isaanis akkasuma yaadachuun nurra jiraa Rabbi obsaa fi jabina jaraafa kennu qabsoon isaanii hin banne yoo warri biyya alaa dadhaban illee biyya keessatti deebi'ee amma tokko sochii godhaa jira. Yaadadhaa jechuudha. Baga gammaddanii qofaatu ta'e warra du'ees warroota waggaa sadaffaatti du'ee jira yaadattu yoo ta'e 2040 injiinarii doktora maal kan barataa yeroo kan lubbuun isaanii kennantu jira. Qaqqaalii lubbuun jirre ijoolleen biyya keessaa kennantu jira. Akkasuma gar tokkoon akkuma gammade gar tokkoon immoo warroota dhabameef akka yaadannu yaadumaan bakka jirtanitti warri Islaamaas warri Kiristaanaas Rabbii keessan karadhaa fi jannataa fi obsa warra isaaniitiin immoo akka obsa kennu. Egaa okay, anchi demo zimmi bay jette amma dhufe blookii keessa dhufuudhaaf qoshaasha bututtuu haadhake. Amaara zimmi baynaan jette dhufte. Amma yeroo ammaa kana haala yeroo ammaa irratti yeroo baay'ee an dhimma koon badee akkuma duraan beekamu viidiyoo waraabee kan dhufe miidiyaa kanarratti uummata Oromoo keessaa dhalaa keessaayis dhiira keessaayis bosona baaleeti fakkaata gadi ba'aa dubbadhaa jechaa ture ana isin beektanii yoo na yaadattanii badhaasana allaanne isinumatti meenis yaadachiisa akka dhalaattis akka dhiiraattis amma immoo of ta'een dubbadha kanas akkasin of taatanii dubbattaniif hin godhaa abaluu mana natti ijaaraa abaluu kana naa godhaa abaluutu sana naa ijaaraa abaluutu jala jirti namooti baay'ee nama barreessitanii gareen OPDO taate naan jechaa jirtu yeroo waa'ee dhimma shanee irratti dubbadhu shanee taateet warri shanee ragaanatti baanan takkaa shanee ta'een beeku dhugaaman dubbadhu yeroo gara jawaariifaa dubbadhu jawaariifaa jala lixxeenaan jettu ani jawaariifaa jala hin jiru warri jawaariifaa lubbuun jiru ragaanatti baan yeroo waa'ee ODF dubbadhu ani ODF ta'een beeku garuu dhugaama jiru jedheen waan inni itti amanuuf hin dubbadha jechuudha. Amma immoo waa'ee OPDO share goonaan namoota baay'eetu miisajii quxiq godhanii guutanii jiru. Maayini waan isaa OPDO taate ani Oromoo ta'een dhaladhe malee OPDOs miti shanees miti eenyus miti kaawos miti eenyus miti jechuudha. Kanaafiyyuu akka amma immoo of taasa jedhuun isiniif barsiisuudhaafi warri hubannoo qabdan warri barattanii hin baranne jettu malee inni baayoloojii waa'ee heelzii fayyaa waa'ee fayyaa xannaate kitaabuma sana akka horiyaa siifasiin itti hidhanii waa'ee baayoloojii masana xannaata jechuudha. Inni political science just political science waa'ee masana garasii garanan ilaalu isuma sana jechuudha. Barnoota jechuun yoo waa'ee bal'inaan sammuun keessan bal'aan taane isa dubbistanii ala waan biraa hubachuu hin dandeessan jechuudha. Kanaaf immoo barnoota uumamaa qaba. Isarraan isinii qooda of ta'aa jiraadha. Inni gamaas inni gamanaas inni sunis of ta'e baqa ani shaneedha waan ta'e an shaneedha keessattuu warri shanee amma Facebook jala daattanii muka kaa'attanii
maqaa sobaa baafattanii jirtu akkasuma warri kaawosii maqaa sobaa baafattanii Facebook jala daa'attanii jirtu warri immoo jawaariin deeggarra jettanis akkasuma of taatanii akka biiftuu nama fuuldura teessee haasoftu kana of taatanii haasoftan kanaaf namatti isin lakkaa warra dhokatee haasa'u as baati akka koo kanatti fillafiiti ani shaneedhaa jedha dubbadha ani jawaariin deeggaraa OMN deeggaraa ani immoo kaawoon deeggara kun lubbuu eenyummaa keessanitti ofitti amanummaa maalummaa keessanii yaadattu yoo ta'e Maammattuu faa jajaan turan. Maammattuu faa maaliif jajjee nama Oromoo arrabsuu jettanii na ajaa'ibsiifachuu dandeessu. Maammattuu faa yeroo sanatti yeroo isin si qalla maal jettanii an OPDO dhaadhee laphee isaa rukute. Malee bitamee harka wayyaa jalaatiin Oromoo miidhe miti waan ta'e sana himate jechuudha. Viidiyoo koo ilaala maammattuu faa guyyaa tokko na arrabsin. Inni of ta'a jechuudha. You be yourself of ta'e. An OPDO nama na yoo ta'e I can say OPDO. Na kaffaltan. Kun immoo akkasiin obbartaniif hin godhaan. OPDO deeggaruu narra jira ta'e OPDO deeggara. Natti hin buutan, nan tuttan, miindaanaan kaffaltan, akkan of ta'e, atis shanee ta'ii, atis kaa'oo ta'ii, atis seenaqatan ta'e garuu Oromummaa qabna walitti. Oromummaa qabna walitti. Abaluu kanatti abaluu waa'ee nama abaluu man cinqamina. Keessatti I'm tired of diaspora. Warra biyya ala jirtu konkaa shanee sa ta'u warra jawaariif sa ta'u warra kaa'oo sa ta'u amma maatti warri miidiyaa irratti baanii nama narrabsine warra OEDF jedhan sanaadha warri tuufoo zoon qabnesi nama sin arrabsan isaan yoo namni isaan arrabse malee warri shanees ta'e warri jawaar jala warri jiranis warri kaa'oo nama arrabsu ani nama kana hundaa keessaa carraa maal jedhee yerootiin fayyadamne amma sen amma warri ala jirtan nama biyya keessaatiin OPDO jechuu jalqabdan maaliifi kaleessa qeerroon biyya keessaa gaafa inni qabsaa'ee gaafa inni isin wajjin dhaabbatee lubbuu isaa wareegatti kennee dhiiga isaatiin niqatee lubbuu qaalii hin qabne kana isin dura dhaabbatee abiddaan gubataa lubbuu isaatiin du'aa biyya isaa gadhiisaa jiru footoo isaatiif maaloo isaatiif warri nutu asitti tarkaanfii furate warri shanee warra asitti tarkaanfii furate warri jawaarii faa du'aa laxxafu warri kaa'oo faa immoo nagarre waan isaan godhanii ganaa godhu ta'e hin beeku so ammumti keessanii dudduuba hin jirtan ijoollee keenya duuba anis yoo ta'e propaganda afuufaan ture jechuudha Facebook kanarra ta'e jabaadhaa akkas godhaa asiin akkas godhaa jechaan ture jechuudha garuu anachiin jiruuf jiraaf ilma haadha hiyyeessaatu dhume ijoollee haadha hiyyeessaatu dhume kan sooressaa mana keessatti dhoofate warra gaddu galeessa yookiin jawaarii tukuma didamman tokkotti ergaa furate Ijiptii gala yookiin immoo Keeniyaa gala yookiin immoo shaneetu immoo waa kennaa fi yookiin immoo Ijiptii galuu yookiin immoo Keeniyaa galuu yookiin biyyaa ba'u warri waa argatan jechuudha garuu warri haadha hiyyeessaa ofii isaaniitiin Oromummaadhaan ka'ee kakaafamee lubbuu isaanii dhabanii haadha hiyyeessaarra utubaatti marmitee imimmaan buustee boosse jechuudha warri alaa biyya alaa jirtan hojiin hojjenne hojjettaniittu ummata kakaastaniittu eeyyee kakaastaniittu interneeta fayyidaa qabutti fayyadamtaniittu eeyyee fayyadamtaniittu miidiyaadhaan ummata gargaartaniittu gargaartaniittu bu'aa buustaniittu garuu kana ala gochuu hin dandeessu ummanni Oromoo afaan baneessin eeggataa ture ummanni Oromoo eebota ka 2040 kaase hangarraatti isin duukaa dhaabbataa ture maaloo asaan nu geessitu nu baasaa nu kaasaa nu duukaa deemnaa isin duukaa deemnaa lubbuu keenyas ni ilaannachaa ture ummanni Oromoo wanti inni dhabe qawwee duwwaa dhabe wanti inni dhabe leenjii hin qabu akka raafuu lafatti nu fixxe jechuudha Tigiree akka raafuu lubbuu keenya lafarraa maxxaate lubbuu faayidaa qaalii hin qabne kan hundaa nu dhabamsiiste jechuudha yeroo sanattoo hundi keenya ala teenyee qalamaa waan jaroota lubbuu jijjiirraan qabne ani mataan koo jabaadha but I am not there for them anachin jiru mana koo keessa taa'ee biddeen koo nyaadhee warri xiinxalaas warri maalis warri shanees warri jinniis lafa jiraatan dudduuba jiraatanii leenjisanii yeroodhaaf tooftaa siyaasa isaaniitu hin ta'in shanees yoo ta'e alaabaa seetti kennattee alaabaa seetiin beekamuuf shanee bakka akkasitti tarkaanfii furate jedhamuuf warra jawaariifaas ta'e jawaarii kana godhechuu dubbiin miliqee beechuudhaan waan uummata sanan fayyanne laxxafanii ijoolleen sana ilaaltee dhumuu warri kaa'utu nagarree faanii maqaa isaanii iyyuu hin jechuun barbaadu waan isaan godhanis waan isaan balleessanis warruma Facebook irraa nama arrabsee hin arge malee hin argine kana gochuu ala wanti gootan hin jiru jechuudha. Ani ammallee dhaamsan ummata biyya keessaati kan baa kan lixaa kan kibbaa kan eessaatiif dabarsu you don't be foolish
ummati Oromoo biyya keessaa gowwoomuu hin qabu. Eenyuudhaaf illee keessatti jaarsoliin abbaan biyyaa abbaan gandaa abbaan maalii biyyoota keessaa warri dur dhaaba maal jettanii hiriirtan qabeenyaan miliyoonerii Wallagga keessaa naannoo Gimbiitti maqaa dubartii tokkoon dha'u Gidaamii keessaa sooressa beekamaa beektu Qilxukaarraa nama beekamaa beeka Najjoodhaa beeka kara Arsii keessa jiraachuu danda'a Harargee keessa jiraachuu danda'a Shawaa keessa jiraachuu danda'a warroota maqaan beenne sossoreeyyiin keenya badanii har'a qotanii bulanii jiraachuu dadhabanii jiru jechuudha. Maaliini sababa jannata min albaataa yookiin isin biran jirtanii yookiin wal qabattanii asin dhuftanii isintu dhufaa jechuun shakkamoo ta'anii warri dura effisaarii tuurboo meeqa makiinaa meeqa qaban har'a sharfee tokko dhabanii liqeeffatanii jiraataa jiru jechuudha. Maqaa isaanii hin qaban sooressa Wallaggaa keessa jiran warri biyya biraas Oromoon tokkuma iddoo ta'eef haalli kun hundaa isaanii irra jira jechuudha. Kanaafi yoo ofii dandeesse uummanni biyya alaa jirtu shanee seetii fi kaa'oo seetiif daa'oo seetiif jinnii seedhiiste yoo tokko taate of ijaartee ofii seetiin of dhaabdetu uummata biyya keessaa dhaabuu dandeessi. Nama walii seetii waliin dhaabne anatu itti waamame yoo manni tokko gubate shaneen natu gubeedha jawaar natu gubeedha kaa'oon natu gubee jedha ofii isaaniitu nama waliin beennetu uummata kana bilisa baasaa jennee irraa eeguu hin qabnu du'uu garmalee hin qabnu warra gowwaa sareen sagal goddonnaaf tokko yungeessi uummata biyya ilaalaa abjuu keessan kaasa yoo ofii jette yesoo giddaa yoo ofii jette minyaa yookiin dhakaa jedhanii si gatu itti akkoonko. Kanaafiyyuu uummanni biyya alaa isiniif jechatu hin ta'in siyaasa isaa barate xiinxalas muka isaatti galee ofitti asii olas akka yoo barbaade ofii isaatti hojjetu ofii isaatiif jecha wal ijaaree kaa'oon keessa aadaa'oon keessa shaneen keessa ana malee kaa'oonis ana malee jawaarinis ana malee jinniinis ana malee warri jettu yoo ofii jette walitti dhuftee wal ijaartee isiniin as jirra yoo jette isa booddee uummanni walabummaa isaallee ibsachuudhaaf hin kaasin duukaa jechuudha. Kanaafi warrootni amma miidiyaarraa warra waa'ee Lammaa Magarsaatiif kaleessa akkas ture Lammaan Magarsaa OPDO ture uummata ajjeesaa ture weer Lammaan Magarsaa maal godhee ajjeesaa ture bulchiisni Tigree nu fixaa ture eeyya har'as Boris nu fixaa ture har'a Lammaa Magarsaa irratti xiinxala banu ani xiinxala eenyuun mucaan Tsaggaa Iraarsaa sun Samuko ani siyaasan baranne malee samuko ke sanarratti amma waa'ee Finfinnee irratti naasofne haasaan share godhadhe I'm agree with him. Wanta Oromoon barbaadu hunda generally lafa kaa'ee jira isaa Jawaarii Muhammadeen jedhanii sadan isaanii haasa'aniiru taasite. Suwaan ifa bilisate uummatni Oromoo hunda barbaadudha. Garuu warrootni OPDO Lammaan kanan goone sanan goone jettu inaafitu sirrakkisaa jira maaltu sinirkaabe. Badhaasa Oromoon biyya Oromiyaa keessa laphee isaa dhiibee inni deemaa jirutu shaneessa ta'uu jawaariinisa ta'uu kaa'oosa ta'uu inaafitu sin fixaayira. Qabsoon uummata Oromoo harka keessaa ba'aa jirti jechuudha. Har'a Tigree hojjisiisaa jira yoo jedhee Tigree lubbuu isaa kennisiistee of kennee uummata keessa keettiin harka duwwaan deemu Lammaan Magarsaa. Ummata akkasittiin danfe kutatee eenyummaa isaa lubbuu isaa dabarsee kaleessa nutuun ittaara yeroo sanatti tuun argee Lammaan Magarsaa cubbeen keessa kaachuudha. Ummata kaleessa ilmoo dhabeechuudha. Ummata kaleessa balleessinee reessina jedhee of kennee miila isaatiin baadiyyaa ummata harka dhibba keessa harki 70 min baranne keessa laphee dhiibee deemaa jira jechuudha. Wanta I'm in love with Lammaa daftee rifattee jaallatte daftee jibbita jettu. Lammaa Magarsaa harka duwwaa okay Tigreen hojii sana hojjisiistu. Tigreen lubbuu koo kana fuutee baadiyyaa keessa na deemsisti. Har'a bakka danda'a deema. Dhiira tokko keessaa isin warri shaneessu warri maalis warri jawaaris warri tonkolii adda lubbuu isaa jeesisuu dandeessu ala teessanii warri sila nama jeesisuu bartan. Kana hundaa fudhatee riskii kana fudhatee keessa deebinee we work again jedhee hin deebifna jedhee namichi kun eengadda kan silxaana qabate. Yeroo namichi namichi Jimmaa kun hojjetaa ture Muktaariin namni akka koo irratti duula baneen jiru. Abbaa duulaa waan inni hojjete illee dubbataan ture. Ziiraddiin isaa doole waan inni dubbate lafa inni balleesses qeeqaan ture. Muktaar Gadir they are just user like tape mandino Maayikii wayyaaneti jar garu namichi kuni 100% harka jalaatiin akka malee ummata isaa
qabataa jira jechuudha. Itti maa jira badii akka ta'e sitti muun koo wantiin balleesse kun badiidha jedhee an dubbachuun koo akkati beettee badiin sun ittiin fufne akka ta'uuf qopheessitu. Uummatallee sammuu isaanii abdeet gochaa jira jechuudha. Hojii biraa yaa inni karaa hojjete karaa dheengada laaqame faa maal goote dheengada dammaqsaan fuudhee waggaa 27 OPDO'n hojjette kana goote karaa just karaa hojjetaminiin karaa hojjetamiti lammaan karaa hojjetamee sabadi kaleessa waggaa 3 irraa hojjete laaqame har'a lammaatu sirreessamni kan karaa sirreeffatu karaa badee uummata isaatti fidu uummata isaatti hojjetachuudha. Mangistiin Obaamaan gaafa pirezidaantii ta'e 0.5 saantimiin qabu. Sooressa miti jechuudha. Garuu aayidiyaa fidee dhufe yaada fidee dhufe jechuudha. Yaada isaa sanarratti uummata hojjetachuudha. Uummatni kun immoo uummata qotee bulaatu hin ta'in hojjetoonni sadarkaa gadiitiif olii lammaa gargaaruu qabu wajjin hojjechuuf rebuild refix waan kan irra deebi'anii update of gochuudhaaf jireenya isaanii kana jijjiiruudhaaf kan nuti barbaannu uummanni Oromoo I don't know Jawaariin fuuna ta'ee Daawud Ibsaa fuuna ta'ee Leencoo Lataa fuuna ta'ee eenyu Kamaal Galchuu fuuna ta'ee Oromiyaadhaaf hawwii qabna ta'ee walii makeenya wallaal Oromiyaadhaaf hawwii qabna yoo ta'ee we have to help them. We have to work together. Amaarri yoo argitanii warroota Amaara ibaadeen jedhanii qeeqanii miidiyaa irratti baadii sana goote kana gooten jedhan. Garuu waan godhamu jalaan hojjetataa asiin mormii mormatu. Mormiin sunoo jarri immoo fuudhanii hojiirra oolchu. Isaanoo asiitti himu. Jarroo achi hojiirra oolchu. We have to be smart. We have to Oromoon smart ta'uu qaba. Oromon yaada isaa kana jijjiiruu qaba. Oromon haala kaleessa. I'm proud of you Oromo. Wanti Oromo amma immoo wanta miidiyaa kana irratti argaa jiru bilisummaa Oromoon bilisoome Facebook irra dur koomentii jala lixee footoo bareedaa arge goota koo jechaa oola. Facebook irratti yoo footoo bareedduu tokko arge leenca koo jechaan amma Oromoon Facebook irra jechaan jiru. Hudduu ka'ee yaa malxitti yaa muxxee yaa salamtoo jechaa ture dur amma garuu Oromoon jechaan jiru. Isa jechuudha tuffate kutee sadarkaa biraatti darbeera jechuudha. Maaliif kana ta'e obboleessa isaa qeequu jalqabee jira jechuudha. Oromoon just nuti percentage nama 20 see Facebook irraa odeessitu kanan ilaalina. Oromoon jijjiiramee jira hedduu isaa jijjiiramee yaadota ijoolleen kaleessa hudduu kee yaa goota footoodhaan goota koon jedhamu hin bareeddaa hin fokkista. Yeroo duraan experience Facebook irraa qabu footoo bareedaa tokko argitan wayyo leenca koo sabboonaa koo boontuu koo jechaa ture. Har'a garuu Oromoon Qeerroon Facebook irra jiru goota koo qeerroo goota koo jechaan jiru. Photo daddote you are looking good, you are ugly, you are this blah blah. Just end of story. Smart ta'aa dhufeera jechuudha. Waggaa lama booddee immoo kana caalaa akka jijjiiramee muuxannoo jireenya keenyaatiif hiree keenya Oromummaalitti akka jijjiiramuuf irra deemu tarkaanfii akka furachuu danda'u abdiin Oromoo ijoollee Facebook kanarraa jirtus ta'ee warra biyya keessaas ta'ee abdii qabachuudha. Kan biraammoo warrootni ama fakkeenyaaf engaddaa intala Qeerroo irratti nagaasaan dubbataa ture. Amma mucayyoon kun biyya keessatti Qeerroo biyya keessaa tajaajilnu jeneraal Jawaariif isa hojjettu Kaa'oof isa hojjettu Kamaal Galchuu Daawud Ibsaaf isa hojjettu Basaastuu Sataatu yoo kaatanii mucaa intala Oromoo tokko kaleessa biyya keessa turte saree gootanii akka waraana wataadara loltuu turteetti itti fokkortanii ummanni biyya keessa kaleessa isinii wajjin dhaabbataa ture boriyoon carraa argadhee biyya alaa dhaqesi akka kana ambii warri biyya alaa saree nu gooti jedhee isin tuffachuuf deema isiniyyuu tuffataa jira. Mucaan kun rakkattuu nama sirbituu nama jireenya hin qabne Tigree meeqa OPDO meeqa Oromoo meeqa warra Oromoo gurguree beekamtu meeqa jiru intala taraa dhumtuu sirba tokkollee CD tokkollee baafteen gurgurarne irratti asirra baatanii gaafa intala kanatti akka jedhanii warri alaa hololtuuf afuuftu akka taatan nu saaxiltan jechuudha. Gaafa waa'ee Qeerroo tokkittiitti Qeerroon intala durbaa nama Beri kuma dhibba tokko qabdi laata I don't know really mucaan kun ijoollee rakkattuuti akkan beekutti Oromummaa amatu balalal godheechi fiiseefis ani waa'ee Qeerroo gaafan dubbadhutti immoo intala Wallaggaa tettanii yaaduu dandeessu. I don't care about ganda Rabbi tokkicha na beeka I don't care Oromummaatu na miidha. Intala kanarratti kana jettanii dubbachuun keessan keessatti mee hangaasaan engada dubbataa ture. Hangaasaan gaafanni Qeerroo qaba Qeerroo Austraaliitti akka godhaadhe
warri diaspora jedhu sammuun keenya eessaaf eessatti akka yaaduu danda'u warri biyya keessaa nu madaalaa jiru. Nu badaalaa jiru, nu badaadalii jiru. Maaliifi Qeerroo abbasa iyyaniitu hin ta'ini Qeerroo Awustiraaliyaa artinni Kanaadaa jira. Hin bilbila biraa lafa keessaa Qeerroo hojii akkasii hojjettee turte yaada akkasii qabda akka goote jedhanii kun maal sitti fakkaata ofiisaatiyyuu sagalee siyaasii waraabaa asii rikoordi godha ummataaf nu dhiyeessuu danda'a jechuudha utuu lola biraa irratti hin badin nama mucaan of qopheessite jechuudha yoo iyyuu basaastuu taate mucaan of qopheessite waan jettu waan himattu lakki jarra akkas miti yoo jettee yoo himaa jettee qophooftee jechuudha loliisa malee isaa tooftaa ittiin biiftuu ati basaastuudha basaasummaa koo biiftuun basaastuudha akka jedhaniiru nama 15 qopheeffadha kan basaastuun taane ragaa kanarroo biiftuu akkam fayyaa keetii nagaadha akkamittiin haala kamiin kana ta'e wanti kun akkas godhamee ture jedhani maal sitti fakkaata asiin rikoordi gocha asiin sittaasaa waan kana sirkaa yaada kee fudhadhe nama biraas immoo nama akka kootiitti qopheeffadheen kara biraatiinis intala sanatti bilbilchiis haala kanaan haasaa 2-3 haasaa wal buusaa 3-4 yoora intalli kun Oromoodhaaf basaastuudha ta'e maal yoo ta'e Soni bode wanti dhugaan keeti alasiibaa asirra baanee kana yoo gochuu baade gaafa kaydhu hiddima taataate mucichuma kana yoo deebnee dhamna sa jiru ansi qeeqaan jiru we have to work smart way abshaalummaadhaan hojjechuun nurra waan hojjennu irratti waan deemnu irratti waan haasofnu irratti qaabja mee yeroo naasa'u kana maaltu dhaqeenyu tuqa jennee ani kuna gaariidhaan haasa'ee of isin tuquu danda'a maaliif eessarraa kaatee haala kamiin haasa'aa jirti jedhaati of gammata kanaasuma kana waa'ee kana yoo haasa'uun barbaanne gidduutti natti dhufe gara haasaa kootiitti fufaa so warrootni warra biyya keessaa lammaa footoosaa ol galagashitanii lammaan bitamaadha lammaan ergamaadha lammaan wayyaanee dhattanii warri kaleessan wajjin dhaabbataa ture sabboontoonni Oromoo eebbifama warri kaan biraa du'anii warri kaan bira hafan carraa kan argatan yoo isaan hojii kan hojjechuuf deeman akkasiniin hojjisiifne natti argamachuudha sababa biyya keessa jiruuf inni OPDO dhachuudha sababa biyya keessa jiruuf inni isin malee yaada isin gaarii qabdan kana inni biyya keessaa hin qabu jechuudha yaada hawwii isin Oromiyaaf qabdan kana Oromoon biyya keessaa hin qabu jettanii lafa kaa'aa jirtu hin sobdi yeroo mandaa hin sobdi yeroo mandaa akkas gooti jettanii haamilee dhooftu jechuudha fakkeenyaaf eenyuudha maleekaa samaa gadi bu'ee isiniif dhufaare yoo isa hojjetaa jiru indaa'uun dandeettii keessan wanti sinama qeeqxa wanti Sagaa Raarsoo jedhee yaa wanti kun sirrii miti Oromiyaan Finfinnee keessatti argamti Oromiyaan Finfinnee keessatti argamti jedhamu petrooliidha warqeedha Oromiyaan waannaa magaalaa Oromiyaati jedhamee waamamuu qaba jettanii mormuun keessan sanarratti akka isaan korrekti godhatan bishaan maaloo jechuun nuti bishaan barbaanna hospitaala maal jechuun katamaa Finfinnee guddisuudha malee bu'aa Oromooti jedhamee haasa'amuu qabu beekumsa keessan gaafatti dabaltan isuma hojiirra oolfatu jara mormuun keessan karaa bareedaadha garuu inni hojiin hojjetu inni sareedha diina meeqatu immoo gubataa jira diina meeqatu immoo halkanii guyyaa riba ciisee dhabaa jira maqaan Oromoo kun gaafa dubbatamu jettanii yaaduun dirqama isinirra jira forget about lamma is one person boro eonin kaleessa sacha waraqaa isin ergaa ture yookiin information isin kennaa ture PDO kun muudee hojiirra keessitee hojii hojjechuu jalqabe ammas wayyaaneet ergee jechuuf deemtuqa hangaafan taa'ee ilaalu Baqqalee Garbaa utuma ni carraa argatee hojii hojjetee iyyuu Baqqalee Garbaa irratti wayyaaneet harka keessaa qaba jettu jedhee yaade shakkiyaan kanaaf iyyuu kara danda'ameen kara dandeenyeen warrooti itti amantan warrooti waan deeggartan deggara keessatti Oromiyaan kirratti dachiisee irratti kan argamte waa'ee warra biyya alaa hirraanfadhaati qeequmsa keessa achumatti qeeqaa dubbii milixxee baate miliqaa keessa achumatti qabadhaati hojii keessan hojjedha bor itti waamamuuf isaan soofaarraa dhufanii foofaarratti isinitti waamamuuf jedhu warri alaa utuu isiniif Oromiyaadhaaf dhaabbattu waggaa 3 reeffi keessan karaa irratti awwaalamee shaneessa ta'uu Jawaar faasa ta'uu eenyu faasa ta'uu hangarraa namni tokko dhaaba tokko wal jalatti walii galee isa chana kun sirrii miti gaafa baay'ee tolee jedhee isa kan wal furatee dhaaba kana walitti fidee tokko ta'ee ijaaramee qabsoo tokko waan ooyituu tokko uumaa ture kanaafi waan uuman tokko hin jiru anis nitti nima wanti isaan dhaaban tokko hin jiru walii galuu mini bineensa wal godhanii jiru
Yo ati yu dhuftee yeroo biyya keessa teessanii ilaaltan uummanni alaa kun cimaadha jabaadhattu. Afuuftu akka nuun taane gaafa dhugaa jiru warrooti guyyaa guyyaadhaan ala baatan argaa jirtu. Warrooti biyyarraa dhiyeenyatti dhuftan eenyu akka taate argaa jirtu. Kanaafuu kan qabdan ofirkaa fuudhaati jabeeffadha. Lammaan deeggarinaa jechuu lammaa deeggaraa jechuu kumni lammaatuun ta'in kaayyoon hojjetamaa jiru jira taanaan deeggarsuu godhaati. Ofiidha moo pirezidaantiitu moo biyya bushatuun ta'in uummata biyya busha. Of gad jechuu boqu. Biyya kan bushu uummata. Uummati akkamittiin biyya bulchaa? Lammaan dhufee mana koo keessaa distiinaa dhaaba miti. Lammaan dhufee daarii koo naa ijaara miti. Daarii koo kan ijaarratu ana. Lammaan dhufee qorqorroo koo dhimmuunarra jiru dhimmuunarraa kutamani. Dhimmuun akkanatti dhufe moyoon gabbeessa maandisii waan madhetu maandisiin akka dhimmuu sana dhufee narraa kutu kan godhu ana. Kanaafiyyuu inni yaadisaa maalitti deema eessatti deema wettan achi inni hin taane isa qaxaqaxa. Inni hojjetaa jira taanaan duukaa harka rukutaa. Nama waaqayyoo isinii kenne nama waaqayyoo isin duukaa deemsisee nama waaqayyoo isiniif buusee ofii keessaniif duukaa dhaabbadha. Akka lammaa kananii Jawaar Mohammadii waaqayyootu samaayidhaa gad nu buusee jechaa ture. Haala kamiin Jawaariin akka jettee yaaddee naan jettu dhuguma isa dhugaa. Jawaar tokko ijoolleedha. Jawaar ilma islaamaati. Ilma islaamaa gaafan jedhe iddoon islaama ta'etuun ta'ini percent just psychology body language percent namni baay'ate yaada sagalee kennuufii danda'u maal jedhu deebisee immoo nama barateedha. Mucaan kun walitti uummata Oromoo badde kana fidee tokko nu godhee nu ijaaree nu fuudhee deemee Oromiyaa yeroo gabaabaa keessatti bilisoomte dheeraa abdii qaba ture. Jawaariin har'as Boris gara fuulduraattis wantin jibbuuf wantin ittaaruuf maaliif gadi bu'ee uummata keenya kana isa kan shanee jedhu kanas isacha kan abaa'oo ceenqaa abaa'oo jinni abaa'oo hinsii jedhu kana sagalee qabu kanatti nutti gargaaramee uummata kana walitti nuuf keessaanillee jedhee alaanillee jedhee asiinillee jedhee waanallee jedheen isa booddee abdii kutadhe jechuudha. Ofii walitti fiduu miti gamee nu facaasisaa nu harcaasisaa akka deemnu ta'e gaafa nachi aareedhu waan barbaadate haasa'e. So amma kun immoo waaqayyo biyyuma keessaa nama badii qabna balleessineerraa waggaa 27 hojiin hojjenne dogongora jira dogongora kana immoo hin sirreessina nama jedhu Oromiyaa keessaa erga argame achuma keessaa jabaadha. Jannata min albaataa bofi iddeena ajee saadee namichi sagada gidduun kutee dhiisee sokkee jedhan. Jannata min albaataa biyya alaatti eeginaati biyya keessaa jabaadhaati harka wal qabadhaa hojjedha. Ani isiniif utuu hin ta'in har'a soofaa koo keessa maaliif hin bade? Yoo jireenyi koo naa mijatee sirra ta'e nan bada. Inni sunis hin bada. Har'a Jawaariin biyya alaa keessa akka lammaa kanatti biyya keessa deddeemee uummata isaa wajjin yoo godhatanii yaaddu biyya alaa keessa deddeemee akka barbaade hin sodaata. Garee yoo shanee deggare kaa'oo sodaata yoo kaa'oo deggare yoo dafii sodaata yoo maaloo deggare kanaafiyyuu confidence isaa sana waan guddaa irraa argee jira. Hojii hojjetu hadhiisu warri biyya isinii wajjin haasa'an jiru keessattuu warra diaspora warra Facebook irra teenye iyyinu akka kootiitu hin taane ani uummata biyya keessaatiif yoomiyyuu hawwiin koo isinii fi isin kan mana keessan keessatti jiraatanii isin kan warri jireenya keessan jiraatan kan duutan keessattuu ijoollee haadhayyeessaa dhume wanti tokko isin dudduban jira kaa jennee du'aa keessan Facebook irra isinii kaa'u warri Jawaarii fa'aa du'aa keessan maxxansa warri shanee immoo tarkaanfii furanne jedhan. Dhageessu warri shanee nutu tarkaanfii furatee jedhu. Warri yookiin immoo alaabaa isaaniitti erganii wajjiniin suuraa kaasisu. Warri Jawaarii fa'aa immoo asitti akkas ta'ee asitti uummata mana du'ee usitti abaluutu akkas ta'ee jedhanii sheer godhu. Kun immoo isin gammachiisa ta'eoo warri itti gammachuu qabdan. Itti gammada ummati baasi ummati lixaasi ummati kibbaasi ummata eessaas kanuma ta'aa turtan kan kana godheo tarkaanfii zoonii kibbaatti furanne achitti akka straasisne asitti akka taasisne jechaa turan warri shanee warri Jawaarii fa'ammoo kun asitti abaluutu miliqee bee dubbii akkasii miliqee bee dubbii akkasii takkas ta'e qeerroon tokkollee Jawaarii fa'aatti yoo ergee
namni tokko chuudha namni tokko yaada mataa isaatii barreessee itti erge Oromiyaa lixaarraa qeerroo tokko takka jedhe yookiin OPDOtti itti ergeta yookiin bitamtuutti itti ergeta yookiin nama tokkitti ifaatu itti ergeta qeerroo guutuu godhanii qeerroon gootu akka shororkaan itti namu gochaa turan warri shanees zoonii keessatti akka jedhe zooniin kibbaa akka massaaraan eegamu godhan zooniin kibbaa irratti tarkaanfii fudhanneedhu wayyaaneen isaan sagalee isaanii dhaga'u warri saabaa'oo jedhu sun waan akkasii dabarsu isaan immoo achitti tarkaanfii godhan uummanni sun akka inni shororkaa'ee akka inni gootummaa isaa ofirkaa dhabu godhan warri jawaariifaas yoo argitan kunoo wallagga lixaatii qeerroon akka jedhan amboorraa qeerroon akka jedhan yeroo hundaa biyya isaan dubbatan sana wayyaaneen immoo achi dhaqee dimixmaaxii dabalsiisa kanaafoo maallu wayyi nuti isuma biyya keessa jiru jabaannee qabannee biyya keessa jiru wajjiniin hojjenne isa biyya keessa jiru wajjin dhaabbanne isa nu bira jiru jechuudha isallee yoo dhukkubdellee achuma dhiiga sirraa haruu danda'u Ameerikaa taa'ee yoo kufte maal godhe isatti si beeka silkiyyuu sirkaan kaasu amma sagalee bidee'anii Facebook irratti gadhiisuun barbaadu malee ijoolleen Saawud Arabiyaa keessa jiran tokkoon isaanii qeequmsa isaan jawaar irraa qaban sagaleen na bira jira akkas ta'ee utuu birriisa saabuu dhaabannee mana hidhaatti namnee akkas taanee rakkannee maal taanee bilbila nu jalaa kaasuu dide jedhanii warrooti meeqa sagalee natti garuu sun this is not my business none of my business waan barbaaddan wal godhaa garuu an ammas kan inni isinitti himu eenyu isiniif illee dhaabbatee jiru haree biizinesii mataa isaati inni politika saayinsii barate political saayinsiin isa abdeet akka ta'uuf yoo ittiin hojjenne itti fayyadamuu hin danda'u doomaa ta'ee gatamachuudha inni artii barate yoo artii yeroodhaan hin kaasu ta'e artiin isaa harkaa baddi namni waan hojii isaatii irratti hin jabaanne kanaafoo isa hojjetu duukaa dhaabbadhaati jabaadhaati biyyuma keessatti qabsoo keessan finiinsisaa engaddamma du'aa fuutanii ijoollee kana jeessise lammaa dhattanii du'aa ijoollee lammaan engaddaadha kan silxaanatti dhufe du'i ijoollee kanaa dhugaadha karaadhaan du'e jechaan jiru sirrii mitii dogongora keenya mitii jechaan jiru gara deemuteera walumaa gala conclusion warri alaaqee qumsa warra biyya keessaatti jirtan inaafiitu taa'umsaaf ijaajii isin dhowwaa jira inaafiitu warri Facebook irraallee ama yookiin naarrabsitu waan isin jechaa jirtan ilaaluun barbaadu maaliif akka jettu inaafiitu hudduu keessan keessa sin laballabaa'eera maaliif isa sin laffaatanii hojjettaniittu sirriidhaan hojjenne mini qabsooftaniittu warri biyya alaa dhugaadha maqumti keessanuu qabsoo cimaa hojjeteera garuu itti fayyadamuu diddan hanga dhumaatti itti fayyadamuu dinnaan inni itti fayyadamu dhufe itti fayyadamaa jira itti fayyadamaa kan isin ammaan booddee immoo itti fayyadamtanii uummanni du'aa maqaa keessan lafaa kaasu yoo maal taatan warri shanee of tuulummaa wanti hundumaan warri shanee of tuulummaa keessan dhiiftanii wanti hundumaan nuutu godhaa nuun akkamittiin nu maqaa duraati nu malee namni hin jiru nutu raawwachuu qaba yoo walgahii waamame nutu dura waamuu qaba yoo qabsoon ijaarame nutu akkas taasisuu qaba yoo maal ta'e nutu akka gochuu qabattanii of tuuluu keessan dhiistanii gadi buutanii uummata warra barate ofitti qabdanii yoo hin deemne isinuu dhagaa taatanii haftu isinuu warri shanee dhagaa taatanii haftu maqaa ummanni har'a raasin duukaa jiru hojii keessan utuu hin ta'in maqaa orjinaala abaa'oo jettu sanaa fi deebisee immoo hundi keenya kana harkatti dhabee kan obboleessatti dhabee kan haadhatti dhabee maqaa sana dubbachuu maqaa sana qeequun waan ofitti fakkaatee regret godhee of qabatee taa'aa jira ummanni isinis gadi buutanii badii jiruttis maal jiruttis ummata barataa kana of jala qabdanii isa kanaa yoo inni dhufe OPDO jettu inni kun yoo isinitti dhufe basaastuu jettu namni tokko kara keessan malee tarkaanfii godhachuu akka hin dandeenye xaxxanii jirtu isa sana dhiistanii tarkaanfiin keessan ummata Oromoo wajjin ta'uu qaba jettanii of gadi buustanii ummata Oromoo warroota barata of jala waan qabdan ta'e isinis dhagaa taatu jawaariin faan immoo warri soofaa irra teenye miidiyaa irra teenye akkas taanettan kan darbe jettanii isa ittaan ummata kana qabattanii
meeshaan nu barbaachisa ta'e dogongora keessan tolettanii gajjettanii ana malee beekaan hin jiru, ana malee haasa'aan hin jiru, ana malee jiraataan hin jiru, ana kan caalu hin jiru jechuu dhiistanii ijoollee jalaan kaate qeequmsan jalqaba Jawaariin qeeqe meeqa ijoollee meeqa leenjifatte ijoollee meeqa of jala qabde Jawaarii qofa xiinxala irratti kan waamamu Jawaarii miidiyaa irratti kan waamamu Jawaarii biyya garaa garaa kan naqu Jawaarii biyya 57 yoo Jawaar dhufe malee jettu maal jettu kana hundaa dhiistee jaroota walitti fidu. warra eenyuun galaasoo dilboo jettanii kamaal galchuu jettanii jarri kun urfanuu shananuu leencollataan amaara jala deemuutu hin ta'in Oromoo wajjin walii galee yoo tokko taatanii dhaabbattanii ilaa biddeen keenya kana saaniin keenya kana yoo hin jenne Oromoon hundaa keessan dhaaba hundaa sin tufa. Uummanni Oromoo ifate jechuudha. Namni ilmoo isaa caalaa nama jaallatu hin jiru. Namni dhala isaa caalaa nama jaallatu hin jiru. Ilmoo isaa jaallatu dhabaayira. Qabeenyaa jaallatutti dhabaayira. Meeshaa qabu shororkaatti namni ergamaa jedhame basaasa shokkamaa jedhame shororke isin as teessanii bakka akkasitti akka godhe yookiin alaabaa keessan itti ergitu yookiin yaada keessan itti ergitu iimeelii keessan eeltiraa keessa teessanii itti ergitu iimeeliin eeltiraa keessa Itoophiyaadha wajjin konnektii qaba daataa keessanii natamaa eenyu akka kana godhu natamaa daataa keessan biyya sana keessaa illee biyya eeltiraa sana keessaa baaftanii biyya biraatti gashitanii daataa sobaachi keessa kaa'attanii jiraachuutu isinirra jira malee uummata Oromoo hamma dhumaatti shoror keessaan jiraachuun isinirraayyuu hin eegamuun jedha. Eenyu keeyyuu yoo ta'e. Kanaaf uummanni Oromoo ifate amma lammaan nuu ka'ee nu hojjetaa jira jennee parsantii tokko yoo lammaan hojjete lammaa deeggarreetu ana namni kutattu akka ko ummata Oromoo biyya keessa har'a Facebook irra taa'ee kaleessa Facebook irratti na argitan isin biyya keessa taa'een OPDO wajjin ila akkasitti wal qaba har'a jireenyi ko biyya keessa ergin biyyaa been dhiiga bu'e eenyu olitti jiraataa ture biyya koo keessatti hojjetadhee dalagadhee biyya keessa ijoolleen kaabineen har'a baala sultaaniin ijoollee na wajjin barataa turteedha ijoolleen biyya koo hundi isaanii na beeku. Amaalirra sadarkaa kamirra maalirra kan ture ijoollee eessaate nama jabdu nama akkami eenyuudhaaf gadi hin jenne har'a isinii wajjin taa'ee Facebook irra lallabu kan baala sultaanii ta'een biyya koo keessaa jiraadha biyya koo keessatti illee ani uummata Oromoo OPDO argaa fargitu sen jaalladhu isin koondemii wayyaaniitiin jedha biyya keessatti har'a Facebook irra taa'ee min nama jalqabaaf gaarummaa isaa nama jalqabaaf gaarummaa isaa haasee gaarummaa isaa inni yoo hojjeteetu hin ta'in parsantii tokko inni hojjeteera dheetti amane haasee malee hojjete miti. Nan arrabsa Lammaa Magarsaati. Lammaan Magarsaa moo hojjetee futuu hin ta'in haasee. Leefsee Oromoo wanti nuti beekuu qabnu bu'uura dhagaatu Oromiyaa keessa kaa'amu. Investimentiin Tigraayitti hojjetama. Jimmaa eessa keessatti simmintoo ba'a. Faabirikaan isaa garuu Tigraayin jira. Warqeen dodolaa keessa isa jira. Faabirikaan isaa biyya biraa jira. Wallagga lixaa keessa warqeetu jira. Faabirikaan isaa biyya biraa jira. Faabirikaa keessa illee uummanni keenya akka qaroomeen hojjenneef kan nu gochaa ture eenyudha. OPDOdha. OPDOon irraa immoo ni jijjiirtennee irraa abdii qabna. Ni jijjiirtennee irraa abdii qabna. OPDO kaleessaa OPDOon irraa garaagarummaa isa si wajjin gubataa cincaayiru carraa kanatti dhufe jechuudha. OPDOon hojjettee balleessitee maal goote kan maal godhe Tigreen mana keenya keessa dhuftee nungoon dhugaadha OPDOon nu barbadeessaa ture. OPDOon nu balleessaa ture. Har'a uummanni Oromoo really biyya Banishangul keessa warqee kana uummanni isaa harkaan soqee akka godhee warqee sitti birrii 10 kireessee si wajjin nyaata si wajjin gurgurachuu birrii 10 sirraa argatachuudha inni garuu warqeechi fuudhee biyyoota biraatti qaroomsee cululusee giraamii isaa meeqa godhee fidee nutti gurgura kana maaltu godha warra ergamtuu warra garaadhaan bitame OPDO kaleessa OPDOon kun moharraa kan jala hojjetaa jiru kan hojii qabataa jiru kan maal jechaa jiru mucaa kaleessa obboleessa keessa du'e biraa hafeedha. Obbolaa keenya warra kaleessa bishaan keessatti 2040 barnoota keessa injiinerii irraa dooktorii irraa maalirra hafanii har'a carraa hojii argatanii hojiitti dhufaa jira. Yoo isaaniin haamileeru kunne ati eenyudha? So kanaafi sammuu keenya illee sakaleessa darbe dhiibnee isa fuulduraatii fi maaltu nutti dhufannee gowwummaa dhiisnee faabirikaa agadaa shankooraan Oromiyaa keessaa baatee agadaan eedhiinsaa fe'amee biyya biraa dhaquun qabu.
achitti dhaabbachuu qaba warshaansa kana mormachuu danda'u mangoo nama dhidheessa keessaa kan fe'amee ba'u dhidheessa abbaa seenaa keessaa fe'amee ba'u waan meeqatu jira makiinaa meeqabbe kan cuunfamee maacha dhufee sanuun qarshii 0 saantimiidhaan erginu kuma meeqaan immoo deebi'ee nutti makiinaa biraatiin immoo tiraanspoortii kaffanee juuzii gooneefin juuziin isaa dhidheessa abbaa gadaa lafa oromiyaa keessatti ijaaramuu qaba faabrikaan isaa jennee falmachuu danda'u qabna malee OPDO'n naan taatu akka nama busurtiin qabe OPDO'n na kana na gooti no wanta haasomnee mormannu wal qaruu warri xiinxalaa siyaasaa intarneeta firii qabdan biyya guddatte keessa jirtan kana walitti qabnee ummata keenya akka isaan dubbachuu danda'an qotee bulaan keenya akka dubbachuu danda'an waggaadhaan qotee gaafa inni boqqolloo maasiirraa lafa nyaachisu boqqolloo miti timaatimii facaasi galabii miti kan akka godhi waggaa akkasii biyya alaatti wanti faayidaa qabu maaltu jira kana qotaa kan akkas godha kana hirmee fi misoomaan diinagdeedhaan waan hundaadhaan ol deebi'uu jalqaba dhaabbachuu nurra jira ummanni Oromoo rakkataa mini 1996 faa kana keessa biyya gaafan jiru 1996 dha 2006 dha kan biyya koo ba'ee isaan dura maali poolisiin Oromiyaa maal lugooti anna gaadee cimtu dhugaa Facebook irra taa'ee namoota nan beenne soba isinitti fakkaachuu danda'a namoota na wajjin hojjetantu jira nagaa hojjettuudhaan gaafa nuti fe'umsa fe'annu poolisiin Oromiyaa persantii 60 argattu jedhee seerri barreessee jira yoo kontorbaandii yookiin bunuma jechuudha kontorbaandii kan jedhanii buna fe'ee gaafan biyya tokkotti geessu bunni koosuun qabamee poolisiin na qabee persantii 60 argata persantii 40 jedhee ana dhibba na dhabsiisachuudha garuu poolisiin tigrootaa maal godha tigrootaa wajjin hojjedhaan makiinaa isaanii dubartii keessaa namni jalqabaaf isaanii wajjin dhaabbatee karaa darbeecha hojjetu ana ture isaanoo persantii 60 mitiiti kan nurkaa warasameetu intini irratti seelii irratti bitanii maal jedha caarataa irratti baasanii deebisanii nurraa bitanii hamma Sudaanii dabarfatu jechuudha nuuna soosaadhaan ga'achuudhaaf illee lubbuu keenyatti dhabnachuudha poolisiin Oromiyaa gowwaa persantiin 60 sun ganaa waggaa 2 3 4 5 keessattuu yoo tole kennamaaf intaloon kun yoo jabaattee bor mana tokko ijaartee fooqii tokko biyya see keessatti ol kaastee guddattee jijjiirama biyya kanaaf jedhee naan dhiisne jechuudha Oromoon durii gowwaa akkasiite jechuudha OPDO'n durii gowwaa akkasiite jechuudha garuu kan jaraa'o persantii 60 ni kuma 60 irratti kennaniif jaraaf dabarsee saayitii akkasitti qotaadhee bilbila kennee saayitii akkasitti jaratti warri yookiin Arabii keessa jirtu yookiin Oromoon keessa jirtu saayitii akkasii qulqulluu ta'a saayitii akkasii irratti fe'aa kottaa darbaa jedhee dabarsa akkeetti wal guddisan isaan kan keenyoo innaa kana kan na godhe lammaan na godhe kana kan na godhe abbaa duulaan na godhe kana kan na godhe yookiin Zinaddiin Saadoon na godhe isaan pirezidaantiin achi jiru hamma sadarkaa gadiitti qulqullaa'uu qabna hanga poolisiitti hanga siraas fitsaabi warra gadii warra qabalee keessa hojjettu hanga zabanyaatti ummanni keenya sammuun isaa dhiqamee ba'uu qaba biyya keessaa pirezidaantii abaluut lammaa takka godhe muktaar takka godhe qofaa miti ummata keenya see beeloftuun sun illee jijjiiramuu qabdi hawwiin an qabeenyaan koo qabeenyaan isaa ta'e itti argamuu qaba utuu qabeenyaa koo eege qabeenyaa Tigreetiif zabanyaan ta'u qabeenyaan tala Oromoo yookiin intala ilma Oromootiif ta'a maleessa kanaafiyyuu imman Oromoo jabinaaf jijjiirama argachuu qaba ammaan booddee jijjiirama guddaa fiduu qabna nuti abaluu sammuu keenya namarratti hirkisiin ofirratti hirkisuu qabna sammuun keenya abaluu kana godhe ammas kanaan dura yaadattu leencoo lataa waggaa 25 leencoo shallataa waggaa 25 leencoo lataan nu balleesse jenne yeroo sanatti maalin jedhee waggaa 25 waan nama tokko haasoftanii amma immoo Jawaar tokkitti jajaa jirtu gaafa dubbiin badu immoo Jawaartu balleessettanii qeequuf deemtu jedhe viidiyoon koo jira dhaggeeffadhaa ammas immoo lammaa qofaa irratti dhiisuu hin qabnu lammaa tokkittiin gootan maalootu hin ta'in namoota warra jajjalaan hojjetus hordofachuu ummata jalattis horachuu kan biraas oomishachuu kan akka saatii meeqa fidachuu nama tokkittii qofaarra abdiin kaayina rabbi tokkicha kan abdii irratti kennan malee nama irratti abdiin kenna namni kun jijjiiramuu danda'a yookiin ajjeefamuu danda'a boroo nama oomachi nyaate bishaan nyaate oomacha qabate ta'an nama bishaan nyaate
oomacha qabatee taane nama tokko duukaa duutuu miti kunoo wallagga lixaa keessaa eenyutu hojjetaa jira Harargee keessaa eenyutu hojjetaa jira Arsii keessaa eenyutu hojjetaa jira eenyu saba isaatiif yaadaa jira kan biraamoo akkamittiin jalaan oomishachuu dandeenya nama biraamoo inni gadheedha ne faarsuna haala kamiin immoo jabeessinee siyaasa cimaadhaan immoo nama isa barbaannu immoo jara kana jala gashannee namoota kana waan nuun barbaannu direct bridge nu ta'e yaanni keenya immoo jara keessa nuu galuu danda'a jennee tooftaa mataa keenyaa uummachuu danda'u qabna. Jawaartu balleesse bor deebee waan gaarii hojjechuu danda'a. Namni kamuu yoo balleesse bor akka inni deebee hojjechuu danda'u abdii irraan kutina. Isinoo har'a yoo biiftuu waan gaarii haasofte ati goota jettu. Ilma namaatiin tala namaatiin dogongoruu danda'a. Bor akkan deebeen deebineef qaxanii biyyatti na dabaluu dandeessu. Mataa koo jabaadhaaf namarraa addansin keessa jira malee akkasiin na dhabamsiisuuf yaaltaniif. Ayyoona qabrii qorraayyuu margeera. Nama salphaatti miti malee nama salphaatti du'u malee miti malee nama rakkina guddaa keessa rakkina cincoftuu keessa darbeedha. Nama rakkina dubartii mini dhiirrillee hin argine keessa darbee dhufe har'a isin fuuldura taayaa sa'udha jechuudha. Rakkadhee guyyaa tokko isin mitiiti harmee kootti madheen beeku. Rakkadhee miidiyaa miti haadha na deessee na dhalteetti guyyaa tokko harmeen koo lubbuudhaan jirti abbaa koo du'e maleessa guyyaa tokko rakkina koo eenyu fuula koo kolfuuf ilkaan koo kolfu arganan yeroo hundaa namni waan aangoon ofii kootiin ofirra jedhee keessaa bahuudhaaf yaalii godha. Kanaafiyyuu nama rukuttanii gadi dhabamsiisuuf fuutanii samaa irra kaa'uuf anamma wantoota baay'ee waan nama yeroo dhabeen malee wantoota baay'ee qeequ qaba dhaaba OPDO tun lammaatuun ta'in seericha akkaataa itti barreeffamee itti kenname seericha akkaataan itti qeequ qaba. Yeroo isaan waa'ee bishaanii haasaanii waa'ee Oromiyaa irratti haasaanii wanti isaan toshanoo'ee maqaan Finfinnee jedhamee maqaamti kun lafi kun uummata dur Madagaskarii keessaa argamte nuun jettee nurratti haasoftu lafi kun Oromiyaa keessatti argama jedhanii haasawuun isaaniif kana gochuun eenyu godhe lammaa mitiin yoo dhugoome beektanis nukkoo kan keessanis ofii hojjettaniyyuu deebistanii mitii jettanii kaadaa jirtu lammaa mitiin kan kana godhe qeerroo lubbuun dhabamte gabaree didee ka'e uummanni akka didee dhagaan kan amanuu baannaanoo badii keenya lammaan akka carraa keessa dhufe sababa ba'e rabbitu milluu isaa namicha kana keessa baasuuf fide malee lubboota dhume jawaaruma faa warra miidiyaa irraa cinqamaa ture ummatuma Facebook irraa iyyaa ture ummatuma biyya keessaa ta'aa ture isaan hojjete lammaan garuu as a person isin keessaa nama tokko ta'ee moodhaqeecha keessa muudamee taa'e malee lammaa qofaatu hojjete miti bu'aa kan keetu har'a sirrii miti ettee kaadaa jirta ifaajee kee kaleessa afaan federaalaa ta'u maala ta'u warra Baqqalee Garbaafa warra seera kana barreessa warra Maraaraa Guddinaafa warroota bebbeekotonni keenya mormii isaan mormaa turan har'a karaa lammaatiin daayivert ta'ee nutti dhufe malee isinumatu godhe jechuudha warruma isin jaallatamtu godhe jechuudha maaliif immoo hojiirra oolee sirrii miti kuni maaliif ta'a jettanii immoo deebitanii mormaa jirtu ani gar tokkooni yaa Waaqayyoo koo maalumatu akkas isin godhe ummata keenya kana abaarsa qabna moo al tokko beekumsatu asitti dhalatee gas sokke moo maal isa jedhantu yaaddoo natti ta'a. Kan biraa haasaa isinitti hin baay'isu saayitii dheeraa ta'eera kan biraa ummata Oromoo taatanii miidiyaa kanarraa warroota nu arrabsitan beekumsa natti hin fakkaatu. Namni miidhamee fi ijoollee nama daa'imni gaafa boossu maal dhabdeeti yookiin bulluqatetti bulluqee yookiin hin beelofte yookiin xurii wayii ciniine kanaaf iyyiti. Fakkeenya manuma keessan keessa akka beektanittidha wanti salphaa example and political science iddoon taaneef waanuma maatii keessaa arguun isinitti hima. Jarri kun miidhamanii jiru. Namni miidhameetu immoo yeroo baay'ee afaan baay'ata. Namni miidhameetu immoo yeroo baay'ee waan hin taane dubbata. Loser jechuudha. Amma alaanis haa ta'u Oromoon waan ta'e tokko hojjetataa jira. Keessaanis ta'u badiin badaa jiru sirrataa jira. Jarootni kun yoo nu arrabsuu dhiisanii olii gadi nu deebisan nama ummata isaan dur bishaan keessa argamedhanii nurratti barreessan nama isaan kanaan dura Madagaskar irraa dhufe nuun jedhan nama isaan dur waan meeqa nuun jedhan har'aa sadarkaa kanarratti dhufee ol isaanii olitti
warra Tsaggaayee Raarsaa Faxiin Xaloota warra Jawaar faa warra Madgii Sheefaa warroota akkasii warra Baqqalee Garbaa faa warra Maraaraa Guddidaa faa warra bebbeekota akkasii as baasee miti nuti jedhee namoota nuuf haasa'u dhiifama. Namoota bu'aa nuu buusan kanatu keessaa ba'e. Dur waan isaan nuun jedhan tolee jennee furan. Waan isaan nuu ka'an dhaggeeffanna. Waan isaan nuu muran furannee tolee jenne. Yoo isaan nutti haasa'an malee haasa'an dhugaa nutti hin fakkaatu ture. Har'a garuu afaan keenyaan yaada keenyaan waan wal dhageenyuun sadarkaa mana yaalaa dhaqxee himattu dhiisanii qoricha biraas waraanee kollaabsisu godhu. Ati as keessa na nyaataa itti isaan gara miillaatti gabbutee na nyaataa isa miilla nyaatu isaanii duddatti si kennanii si adochanii si gadhiisu. Naafatee meeqatu naafata. Waan afaan keetiin hin himanne waan yaada keetiin hin beenne waan ati hin himanne godhachaa turre jaarraan sun hundi gubate. Namoonni kun yoon waan rabsanii namoota miidhameedha jechuudha. Kanaaf nuun immoo akka beekumsa fakkaanee yookaan isaan callisiisnanne namoota Facebook irra nama 20 nama 30 hin taaneef jecha ummata ollaa keenya arrabsuun durra hin jiru. Ani isin hin deeggaru. Eenyuyyuu saba biraa namoota arrabsitan arrabsoo warrootni jampettanii attentionii nama argachuuf Minilikii irratti rob. Attentionii nama argachuuf Amaarota irratti rob. That is not none of our business. Ijoolleen keenya hojjetaa jirti. Haala kamiin hojjennaa? Haala kamiin wal cina dhaabbannaa? Haala kamiin tokkummaa keenya irratti dhaabbannaa? Haala kamiin gara duraatti tarkaanfanna? Isa jennu irratti yoo hojjetta yeroo carraa argattanii Facebook irratti dhuftanii miidiyaa irratti haasoftanii adaraa keessan jara kana irratti naasayina. Jara kana irratti naasayina. Namuma luuzariitu nama arrabsa. Kaleessa har'a taa'ee akaakayyuu kootu na sooromsuu didedeen akaakayyuu kosa boolla keessaa yoo nam faarsatee an rakkina koo har'aa akaakayyuu koo abbaa haadha kootii yookiin abbaa kootiitu qotee lafa naa kaa'uu didee eeyoon haasa'ee jechuun an gadaamtuudha jechuudha. Waa'ee isa darbeetu hin ta'in har'aa hojjedhee lafa kaa'e mucaa kootiif bormaan lafa kaa jedhee haasa'uun narreera malee kaleessa isa du'ee namichi kaleessa akkas godhee nama akka akkasii akka godhe. Nu baasi sanyii Minilikii sanyii isaa miti tun ta'es nan ajaa'ibu nama jechuudha jarri. Ani sanyii Oromooti. Atu sanyii Minilikii jira tokko akka carraa ilaalee. Yoon carraa sanyii jira ta'es that's a God gift. Waan tokko isinitti hima. Bakka itti dhalattan deebisiif haa ta'u. Atis akkati waa barattu si gadhiisuun barbaadu boris sanyii Minilikiitti nama biraatti afaan banta. Yookiin immoo sanyii Minilikiin ati Oromoo dhattee immoo furachuuf malta. Warrooti ati sanyii Minilikii tettanii Oromoo faarsitan Oromoo Amaara Oromifaa ta'uun immoo ati sanyii Oromoo tettanii furachuuf deemtu jechuudha. Hin beektan silumaa kan keessan adda baaftanii jechuudha. Kan keessanuu adda baastanii hin beektan ansi gorfachuu barbaada. Amantii biyya irratti dhaladhee maqaa ittiin har'a waamamu ani waan tokko waan hin ayyamin qabu. Maqaa biiftuu jedhanii yoo sila lafa naa ka'an biiftuun kun sirrii miti maaliif kana laalaattan jedhee dubbachuu hin danda'u yeroo sanatti an daa'iman ture. Abbaan koo yoo Islaama ta'e maaliif ati kiristaana keessaa nan dhalle abbaa koo yookiin immoo maaliif ati Islaama keessaa nan dhalle maaliif ati Joobaa keessaa nan dhalle maaliif ati Buddhistii keessaa nan dhalle jedhee dubbachuu hin danda'u yeroo sanatti an afaan hin qabu jechuudha daa'ima dhiiga jechuudha. Biyya immoo yeroo isaan Itoophiyaa keessatti na da'anii ani maaliif Eurooppaa itti na da'uu diddee maaliif immoo Inglaanditti na da'uu diddee maaliif yookiin immoo biyya Amaaraa keessatti na da'uu diddee yookiin immoo maaliif immoo biyya asitti Harargeetti na da'uu diddee yookiin immoo biyya Harargeen jira biyyoota saba biraa keessatti na da'uu diddee dubbachuu hin dandeenye. Biyya koo zeegaa koo amantii koo maqaa koo sadanuu utuun hin beekin haati kootiif abbaan koo waan isaan naa kennan hin fudhadhe jechuudha. Kanaafiyyuu kanaan utuu wal qeequu baattanii faayidaa isiniif hin qabu. Tokko immoo namni tokko yoo Oromoo ta'ee waan Oromoo tokko isiniif hin taane Minilikiin hin godhina maaliif nama keenya irraa irreeftu yoo inni kan keenya dhee dhufe. Namni Oromoo tokko badii isaa dubbadhaa yoon badii qabaadhee amma fakkeenyaaf badii yoon balleesse wanti naasa'u kun isiniif hin taane badii koo kana sirriitti natti ma'a. Yeroo badii koo sana natti himtan na sirreessuu dandeessu garuu ani biiftuu kan Oromoo intala Oromoo tokko akaakilee 10 intala Oromoo taatu tokko fuutee jaraan alaatte
yoo sila dhibba tokko qabdate 99 si duraa taa si duraa badachuudha nama keerristachuudha gorsadhu malee kanachuudha. Biiftuu is Girma is a girlfriend of Girma Truno. I could carraa argadhe. Okay, this is nonsense rubbish in down blocking si godharuga. Rubbish akkasina so asase qochora akkasina ngaafatina. So kanaafi yaa Oromoo beekuu wanti nurreeru walaa qabannu abshaalummaan adeemnu qaroomina horannu walirratti duuluu dhiisaa waliif duula amma hubadhaa laala comment yaada amma commenting keessanis akka bilisummaan finne barte jirti Oromooni warri video waraabdanis akka sinaasaan keessan bilisummaan finne warri miidiyaa irra teessanitti intalatiinis akka finne hojiidhaan nu agarsiisa evidence amma Oromoon sana barbaadaa jirti. Jaarsoliin biyya keessaa qabatee jira jaarsoliin isin hirkaa ba'ee jira keessatti yaa diaspora keessatti yaa Shane keessatti yaa Jawaar keessatti yaa Kaao keessatti yaa ODF badii ijaan qabne salphina keessa jirtu alaa baqqoo jirti baqqoo godoo jirti jedha Oromoon gaafa bammaaku isin qabsoorra jirtu isin seenaa isin wal qoodaa jirtu wal nyaataa jirtu iddoo ta'eef salphina badaa keessa jirtu isinum warruma OPDO sanaafuu tumsa ta'uu fi kan biraa dhiisaa Oromiyaa bilisoomsuu waa'ee Oromiyaa bilisoomsuu waan biraadha. Oromoodhuma sanaaf tumsa ta'uu fi yoo wal ijaartan welcome yoo wal ijaarre isinuu minilik hundi keessaniin jedha Shaneenis Jawaaris Kaa'oonis ODF'nis eenyuun kee yoo tokko taate ummata kanaan siin jiran jenne atu warra minilikii sana wajjin gargar hin jirtu jabaadhaa gar tokkotti deebi'aa ammaan booddee salphattanii jirtu salphina keessan immoo bal'ina yerootti isinii fidee isinii dhiyeessachuudha. Ani gantuu mini yoo gantuudha naan jettanii OPDOnis na habeettu nagaa rabbii ishee wajjin hin qabu. Waan isaan hojjetan ilaala. Yeroo isin Jawaarii jala fiiddanaan jettanis Jawaar nama lubbuun jiru guyyaa tokko Jawaarii wajjin hariiroo hin qabu. Yeroo isin Shanee jala fiiddattanis guyyaa tokko Shanee wajjin wal ndaa'u waggaa 3 irraa Shanee qeeqaan ture. Adda bilisummaa Oromoo jedhan namicha sagalee ko sana baasaati Oromoodhaaf dhiyeessaa. Sagaleen ittiin isin mormaa ture. Gruppi adda bilisummaa Oromoo keessa jedhu tanarratti amma sirratti haasawuun barbaadu mormaan ture awwaan evidence hin qabne tokko waan inni tamane kana siniin jedhu qabu reep duutanii tochuudha dhaabundaan ammaan booddee isin hirkaa fashalaayera re-update of godhaa re-update immoo kan isin hirra deebitanii of ijaaruu dandeessan Shaneen qobaa deemee Kaa'oon qobaa deemee ODF'n qobaa deemee Jawaariin qobaa deemee otoo hin taane hundi kee wal waamtee badiin keenya eessa dogongorri keenya eessa irratti sirrachuu qabna wettan isin ilmaan abbaa tokkooti waan walitti saalfattaniin qabdan tokko ta'uudhaaf deema yoo tokko hin taane ta'e ummanni tokko ta'e OPDO maa wajjin jira isintu minaan mana duubaa ta'e alattafechuudha minaan mana duubaa seeruma kanayyuu isinirraa dhaggeeffachuu dhiisee namni isin tuffachuuf deema. Udaamu karraa kuftee taatanii jirtu. Ugaaman isinitti manammi alertan. Warri video waraabdanis, warri commentii laattanis. Tirfis yeroo keessanii ala akkasinitti munaagaa jirtan lafa isin kaa'ee jira uummanni Oromoo. Waan jaarsoliin jedhanii natti barreessan. Waan namoonni gurguddaan jedhanii haasa'an. Qotee bulaan waan inni dhiyaasa'u. Isin tuffatee jira. Isin tuffatee namaa gaditti isin ilaalee jira. Isin alaa baqqoo jirti. Baqqoo godoo jirti. Mammaasa kana beektu. Baqqoo jechuun ajjeesaa jedha jira dura. Oromoon dur ajjeesaan deemadhee nama sadi deema. Inni tokko gafarsaa yoo carraa argatee ajjeese inni tokko leenca ajjeesaa inni tokko immoo arba ajjeesaa ajjeesuu deemnadha. Gaafa ajjeesuu dhaqadanii galaa furatanii waan allee furatanii caakkaa seenu. Garuu caakkaa seenaa bineensa sodaatanii godoo ijaarratanii godoo keessa sodaatanii taa'u. Achumaan Oromoon maal jedhee mammaake alaa baqqoo jirti baqqoo immoo godoo jirti. Kun jechuun warrattitti diaspora alaa qabsoo warri biyyaa qabsoorra jirti jedhu. Isin qabsoo keessaa waa'ee muxxeetiif waa'ee fagaaraatiif waa'ee birrii warri birrii argattani waa'ee birrii. Warri immoo carraan taayitummaa isin hirkaa lallaafte waa'ee carraa keessanii. Warri commentii immoo surraa teessanii hudduu dubartiitiif sarbaa dhiiraatiif hojjaa dhiiraa gala gaggashitanii waluma adamsaa wal golobsaa.
That's wadurra jirtu jechuudha. That's it, end of story. Rabbi sinaa gargaaru, qabriin keessan isinitti ballatu. Yoo hayaati nagaatti ciao. Warra biyya alaa qabriin keessan isinitti ballatu, Rabbi sabrii isiniif kennu, maatii keessaniif obsa kennu, ijaajjitti warra du'e jechuudha. Yoo walii galuu baattanii, yoo walii galtan immoo hundi keessanii nama barateef haa qabnaa, hojii hojjechuu dandeessu nuu kottaa. Yoo hin taane immoo warra biyyaa nuun tuqina. Waan lamaan faan irra jiran kana nuun tuqina. Deggerree, ijaarree, wal funaannee, warri of taatan, warri itti amantan, qeequudhaafis, jajuudhaafis, laphee keessan eebdanii fudhattan, cina dhaabbachuu. Haala kamiin akka cina dhaabbattan immoo marsaa sattaa nutti isinii dhufa. Nagaatti naa turaa. Gaaffii nama lamaa yoo qabaattan Oromoon safuu jedha waan namni haasa'u. Qoy maqaa kee gad deebiseen si ilaalaa. Abdurrahmaan Bariisoo intaloo dubbadhu safuu eeggadhu. Isinii namichi jatarree karachuu dhaqeedhani. Inni tokko ol galee qursii nyaate, inni tokko ol galee taa'ee buna dhugee, biddeen nyaatee taa'ee haasaa jalqabeedhan. Inni tokko immoo dudduubaan dhufeetu harree naa kennaa harree ergifachuun dhufee jedhe. Afaan kan abbaa duraatii jedhee harree kenneefii jedhana abbaan mana. Maalan harree fudhachuun dhufe naatoo nyaata nyaatte malee isaa naatofne. Egaa ani iddoon haaseetanii intineere isin immoo laaqaa ooltu jechuudha keessa lixxanii. Laaqaa ooltu isin hojjettan daayirektii isinitti himaa jirachuudha. Muxxee jechuunis maqaa qaamaati malee arrabsoo miti. Isinitti nimirra deebi'ee malee isaa. Insaalfatina. Yeroo waggaa 3 irraa insaalfatinaan viidiyoo isinii waraabee ture. Waan insaalfatamne insaalfatinaa Oromoo. Waan hojjettan caftanii waan daakuu buustan nama akka Oromoo waan sana jaallatu hin jiru. Garuu gaafa afaan namaarraa dhageessu safuu lafa shaarbii warri dubartii shaarbii ofirra buuftu warri dhiiraa immoo hudduu keessan qodoxxoottu. Nama akka keessan jaallatu hin jiru. Gaafa namni haasa'u baalagee nama gutuun sobdu. Qeesiinis, sheekiinis, daaqoniinis, injoolleenis, namni guddaanis wanti biyya lafaa kanarra wanti isiniin hojjenne hin jiru. Afaaniin garuu gaafa nama haasa'e baalagee nama gutu. Isiniin qara. Self confidence itti faranjiin akkasin ofitti amantanii waan kun akkan saalfatamne ta'u. Baalagee safuu cabsuun yoon karaarra ciise. Yoon safuu koo dagadhee abbaa 99 wajjinuu taale. Yoon immoo sobaan dhugaa ba'e. Yoon immoo hate. Yoon immoo karadhe. Safuu cabsuun sana. Haasaa communication mana keessatti sin arguddoo ta'eef sitti himaa sumarra taa'e. Yoo itti qaanee anatu itti qaanaa ati dhaggeeffadhu irraa waa baradhu. Siifin jedhe. Waan hin saalfatamne saalfattu. Waan hin bo'amne boossu. Waan hin jirre jettu. Just update yourself. We have to be fresh again. Freshii taan. Sammuu keenya nu nyaatanii, goobanooti nu gurguranii, gadi nu godhanii, yeroo hundaa Oromoon kanan beeku, Oromoon sanan beeku, Oromoon kanan haasa'u, Oromoon kanan godhodhanii loserii nu godhan. No, we know everything more than anyone. Eenyu olitti beenna. Eenyu olitti waan allee hundaa beenna. Garuu yoon tallo Oromoon tokko babbareeddee uffattee kan no kun Oromoon bareedaa miti jechaartu gar tokkoon shamarran tokko wayyaa faashinii uffattee yoo seen bareeddee kun aadaa keenya miti garuu yettu zobdanii moo dudduubaan gortanii wayyoo kan bareeddi daalleen ishee kan namatti tola jettu afuuftuu duwwaan. Just we have to appreciate what we have it. Maraataa qabaannullee maraataa qabaachuu qabna inni amanuu qabna. Sagaagaltuu yoo qabaanne sagaagaltuunis nu keessa akka jirtu amanuu qabna. Beekan nu keessa jirate beekan nu keessa jiraachuu qabna. Waanuma hundaa safuu aadaa maaloo aadaa uffadhu maaloo godhadhu ofiimmoo waan tokko mana keessaallee hin qabdanii safuu gatte akkas goote. Just we have to be fresh. Oromoon waan hundaa gochuu akka danda'u beekaa. Oromoon nama hundaa mucaan tokko baallaan jedhe mallee fufurdadhee fokkiseera. Bareedduu wayii tokko ture rifeensa yeroo gaddaa ofirraa kutee amma dhufeera rifeensi koo deebi'e. Agadaa humnaa fakkaadha. Oo yaaffadhee shargadhee na arge intalli kun Oromoo. Oromoo miti naan jedhe. Wallaahi Oromoo miti naan jedhe. Maaliif hin jedheen Oromoon fakkaattu fuulli kee tokko diimattee tokko I don't know akkanitti si ibsu. Wallaahi yoon sobe rabbi naa gaafatu. Oromoo miti. Just Oromoon ana miti ana see
jaartii kana miti moodeli babbareedduu hedduu qaba. Natural gift aannan, caccabsaa, agadaa, garbuu, qamadii la antuuti garbuu keessatti guddatee fi inni mana keessatti guddate garaarummaa qaba inni garbuu keessatti guddate nanni isaa cululuqa. Oromoon waan akkasii qaba garuu of hin beekne. Maal jedha 2016 Nafiisaan tala jedhamtu wajjin markaatoo keessa deemnee wayyaa bituuf deemne guraageen tokko na argee ichilis taamire yeroo sana mootiin ijariidhan ture ofinis itti jajaaga of jajjiba waan marugaa isitti magaroo of jajaa irtifaa jechuu dandeessu kana jettu kaa yeroo guraageen tokko wayyuu talli koo kan bareedee na ilaal amma gaafa na dubbisu ana afaan hin beeku amaarifattii matee nama caccabsu kana biyya laatti hin bareedu gaa dafaarii iddoon ta'eef እቺ እንደዚህ ስታምር ለክ አማርኛ ታቂም እንደዚህ ቆንጆ ሆነሽ ናን ጀደ ማርካቶ ከሰቲ 2006 ያባውት እንጀራ ፓስፖርት ያበደ በረሰዳක እና ላላላ ጀሪሲ ነሚ በሬዳን አከሲ አፋንን ቤኮቹን ነሚ ኩን ኦሮሞዳ ጀዳን ያዳን ጉያ ተኮሞ ብያ ከነቲ ኤልትራ ወይ ተኮቱ ጅራ ኤልትራ መከሳ ዱፈ ዳይሬክቲ ማዱፈኒ አሳይለሚ ጋፈቴራ አሳይለሚ ከሰ ጅራ waan oromoodhaan jedhan kunis barnoota of bartu dhugaa rabbi wanti si mummudate muddadoon baay'ee jiraachuu danda'a awachumaan eeltiraan sun maallaan jedha steebilii tokkorra teenyee amaarri jira oromoon jira teenyee steebilii tokkorra teenyee nyaata nyaannagaa kaambii keessa jira awachumaan maqaan koo maqaa oromootii awachumaan na waamanii mucattiin kun oromoodhaan naan jedhe gaafan akkas naan jedhu eeyyeen jedheen እኔ እኮ ኦሮሞ ሲባል ጅራት ያለ የሆነ ነገር ጆሮ ይሄን የሚያክል ይመስለኛል አንቺ እኮ እኛ ነው የምትመስይና እንጀ ላ ወላይ ረቢ ተከቸት ከካደ ወንቲ እኮ ወንተ ነው ሙደተ ኡጋመን ሲን እንጀ ሶ ኑቲ ሰነፍረነ ሐለከነ ዮፍ እንጀነ ጋሪሚት ኤኙማ ኬኛ ዋን ቀምኑን እንተል በሬዱን ፈከኛ ፊ ሸመራን ተኮ ወያ ገባብሲቴ ውዱሽ ከሰቲ ሰርባሴ ሙልስቴ መታሴ ወልጎቴ ደምቲ kan kenya miti kun aadaa kenya miti injedina baka she is beautiful different way nama birarra kan aadaa kan biraa furatte bareedduu oromoo keenyaati jennee amanuu qabaachuu qabna safuu eeggadhachuun safuu gaafa maqaa oromoo baadhee lafa jedhan sana dhaabbadhe gaafa oromoo maqaa dhaabbadhe waan hin taane dalage gaafa maqaa oromoo dhaabbadhe karaarrantini waan hin taane hojjedhe gaafa sana safuu dagadhe jechuudha eenyummaa kootti boonuun waan barbaade bakka barbaade jiraadhe oromummaa koo calaqqisuun maalummaa kooti obbaraasin jechuu fi nagaatti naaturaa okay baxabbati ani blocking si godha baxabbati nan injettu amma keessa warreetan arabsdan garuu dafa ofii keessan yoo blockii godha yookiin immoo dafa delete godha lamuun an argitan amma akkan cufeen taa'ee moo keessa isin funaanee isin block godha jechuudha block itti sinnaqa namni tokko na arabsanii ennaan I'm gonna block you we will win we are no loser hojiin hojjetamaa irra jabaadha isin jara nagaatti naaturaa ergaayo qabaattan warrooti friendii ko tokkomoo maal isni mu barbaada warrooti friendii kontaane message natti ergitu message sun iddoo biraa keessa dhaqee tuulamee jira yeroo baay'ee nargu follow godhaati isa booddee R2 message jedha dimmettani message qofaan ergina R2 message jettan direct natti dhufuu danda'a akkas godha akkasitti na argattu hojiina nan nufa baay'ee tachi keessa iradoo ta'eef namootni baay'ee waan isinitti koore isinitti fakkaachuu danda'a message gara kuma meeqa oltu achi keessatti hidhamee jira isan qaqqabe isan hin qaqqabne immoo hin qaqqabne R2 message isa jedhu sana tuqaa gaafa barreeffama barreessitanii tokko immoo hayiidhaaf hin deebisu bareeddu maal hojiin isee xixinnoodhaaf hin deebisu yaada keessan bal'inaan masumara tokko lama sadii barreessitanii nagaa keessa yoo nagaafattan deebisanii kenna hay yoo ittan hayiidhaaf I don't have high for high time nagaatti tura wallahi hay fi deebisu nannuf hayin qabu gaadaan oromalaa kun safuu cabsu akkam obboleetti ko nagaa keetii jiruu jireenyi maal fakkaataa jirtaa hojii maal sitti ta'ee jira maali badde wattani kun aadaa oromoo akkaataa oromoo nagaatti gaafate hay waan masalphoo inatti fakkaata nama hay namaan jetta
kanaaf nagaatti.